Atwaaqa gaariidhaa ilmaan namootaa harka keetti hunduu fayyina argataa. Atwaaqa gaariidhaa ilmaan namootaa harka keetti hunduu fayyina argataa. Dubbiin sagalee kee humna of keessaa qabaa. Warri sitti amanan hunduu ilaala jireenya bara baraa. Dubbiin sagalee kee humna of keessaa qabaa. Warri sitti amanan hunduu ni argata fayyina bara baraa. Nabiraan darbinii yaa ilma Daawitii namatti yennanii jalaa didanii. Atwaaqa gaariidhaa ilmaan namootaa keetti hunduu boqonnaa argataa. Atwaaqa gaariidhaa ilmaan namootaa harka keetti hunduu fayyina argataa. Narraan fagaatinii hafuura keetinii sobaa koo adeemee bilisa na nyaataa yaa Waaqa jiraataa. Natti hin hir'isinii surraa yaada kee baay'ee isaa mul'atee har'a iddoo dhabamee. Natti hin hir'isinii surraa yaada kee baay'ee isaa mul'atee har'a iddoo dhabamee. Maal abdii godhatu kan jedhu gachalaa har'a yoo mul'atee bor iddoo dhabamee. Maal abdii godhatu kan jedhu gachalaa har'a yoo mul'atee bor iddoo dhabamee. Dubbiin sagalee kee humna of keessaa qabaa. Warri sitti amanan hunduu ilaala jireenya bara baraa. Nabiraan darbinii yaa ilma Daawitii namatti yennanii jalaa didanii. Atwaaqa gaariidhaa ilmaan namootaa harka keetti hunduu boqonnaa argataa. Harka keetti hunduu fayyina argataa. Maal dinqiin akkasii du'a boolaa kassaa lubbuutti deebistee ol qabdee tura. Al tokko naaf harkii jecha sagalee kee naaf kuusi fayyaa jedhee du'a malee namni sagalee. Maal dinqiin akkasii du'a boolaa kassaa lubbuutti deebistee ol qabdee tura. Waaqayyoon eebbisuu dubbisa galee waaqayyootiin itti fuulta. Maatiin Waaqoo si eebbisuudhaani. Waaqayyo si haa eebbisu eebbifame. Waaqayyo si haa eebbisu. Waaqayyo si haa eebbisu Eebbifamu. Ayyaanni Waaqayyo siif haa baay'atu. Waaqayyo si haa eebbisu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amiin. Egaa yeroon barumsa keenyaa daqiiqaa 20tu nu hafa. Daqiiqaa 20 kana namoota eeguudhaaf ayaatiin gammallee namoota baay'eetu galee jira. Tootaali laayifii feesbuukiitiinis sagantaan kun darbaa waan jiruuf namoonni akka keenya walitti haasa'aa deemuu hin danda'ani laayifii irratti. Kanaaf akkuma jirutti gara sagantaatti deemna daqiiqaa 20 kana. Gara barumsaa utuu hin dhaqin dura namni isiniin mijatu viidiyoo keessan banadhaa.
Namni isin mijatu viidiyoo keessan banachuu dandeessu. Egaan har'a jalqabee amma jimaata galgalaatti kan itti fufu yeroo leenjiiti. Yeroo leenjii kun yeroo baay'ee murteessaa fi barbaachisiisaadha. Batalee yeroo masaatti immoo ergaa qophaa'edha. Kanaaf namni hundumtuu viidiyoo keessan banattanii isin mijatuudha. Nama maalii akka viidiyoo banattan kan hin barbaadee fi mastaawashaan isin harkatti arguu barbaade ajandaa calluma jettanii akkan isin barsiisu na eeyyisiiftu moo dhugumaan macaafa qulqulluu qabattanii jirtu ajandaa qabdu tarii kan macaafa qulqulluu hin qabaanne maraatu ta'uu ni mala. Namni fayyaan macaafa qulqulluu wajjin walii gala. Kanaaf guyyaa 5 har'aa kaasee guyyaa 5 turtii isaa tokko tokkoof macaafa qulqulluu walii wajjin ilaalla yeroo barumsaatii fi yeroo gaaffiif deebiiti. Namni waan isaan galle gaafachuu ni danda'a. Waan isaan galle immoo kan irratti naan galle jedhee barsiisu dubbachuu danda'a barumsa wanta ta'eef. Egaa hundumti keessan mastaawashaa baafadhaa ajandaa qabadhaatii warri isin mijatu jechuudha. Na dhaggeeffadhaa. Ifama gaaffiin qaba paaster isa dura. Eeshi adda taale. Barumsatti yeroo galtan isin jeequma gaaffii baaftan jedhina malee. Gaaffiin qabu maanni amma baay'een keenya la ammani daqiiqaa 21 booda ba'een hojii deema. Karaa irrattis naan mijatu iddoo hojii koos baay'ee na rakkisa lixeena baasa. Akkuma koos kan rakkatan jiru deeman dubbadha garuu ana duwwaa taanaan rakkoo hin qabu. Anoo yeroo barsiistu utuu waraabamee barumsi kun wanni irra nuuf taa'eeti. Garuma fuulduraattis nu gargaara akka deebinee keessa deebinee deddeebinee qorannoo fedheeni. Deesiyoon danda'ama ta'etu akkas gootee. Anumtuu yaadeera amma waraabamaa jira. Rakkoon qabu amma riikoordeerra jira wanta ta'eef. Barumsa kee miisii gochuun barbaadu kanaaf. Barumsi ishee nama barsiisu baay'ee meen poo'intii yeroodhaan wajjin wal qabatudha. Batalee dhugaan jedha namoonni leenjii dadammaqinaa fuula qulqulluu kana na hordoftanii fudhattan nana manaa isinumtu jireenya keessatti waan agartan qabdu. Dhugaadha. Isinumtu jireenya keessatti waan agartan qabdu. Baay'ee qulfii kan ta'e mistiraawwii kan ta'e barumsa isin barsiisa. Yeroo baay'ee barumsa akkasii warra paartineerii irratti barsiisan ture. Warra maatii miseensa wangeelaa irratti amma garuu carraan hunduma bira waan ga'eef kanaafidha. Okay, daqiiqaan muraasni waan jirtuu fi ammas itti gara barumsaan naqin namni gaaffii qabatte fufuu danda'a. Gaaffiin hin jiru gate egaa baay'ee namatti tola. Baay'ee gaariidha. Barumsa baay'ee barbaachisiisaaf barumsa yeroo isaa ta'e kan amma walii wajjin ilaallu yeroo baay'ee waa'ee barumsaa yeroo kaafnu namoonni tokko tokko barumsa hin jaallatan. Yeroo waan biraa tokko tokkotti dabarsanii itti tola malee yeroo macaafa qulqulluu qayyabannaa yeroo macaafa qulqulluu barachuu baay'een keenya hin barbaannu. Haa ta'u iyyuu malee murteessaan barumsa. Har'a yookaan guyyaa kanaa kaasee kan nuti walii wajjin ilaallu mata duree kana qabadha. Dadammaqina hafuura qulqulluu yookaan immoo haaromsa hafuura qulqulluu jedhaati qabadha warri barreeffachaa jirtan. Haaromsa hafuura qulqulluu. Haaromsa hafuura qulqulluu jettanii eega barreeffattanii booddee barumsi kun maaliif barbaachisiise? Yeroo ammaan tana barumsi kun maaliif barbaachisiise? Kan jedhu qabadhaati. Maaliif barbaachisiise? Waa'ee haaromsa hafuura qulqulluu
barachuun cubbuu goone moo kaayya karaawwanne qabna moo waan balleessine jira moo maaliif akka barannu nu barbaachisiise. Tokkoffaa irratti jechuudha maaliif barachuu barbaachise wallaan kiristaanaa yeroo ammaa kana guutummaan waa'ee sochii hafuura qulqulluu raawwattee dhaabdee jirti. Tokkoffaa irratti barumsa kana barachuun kan barbaachiseef isa kana. Roomaa boqonnaa 5:18 irratti hafuura qulqulluu hin ukkaamsinaa jedha. Roomaa 5:18 hafuura qulqulluu hin ukkaamsinaa jedha. Amma garuu wallaan kiristaanaa amma biyya lafaarra jirtu barra nuti keessa jirru kun raawwattee hafuura qulqulluu ukkaamsiteetti yookaan sochii hafuura qulqulluu dhiisteetti. Wallaan kiristaanaa hafuura qulqulluun keessatti hojjetu taanaan walga'ii ta'a yookaan paarlamaa yeroo walga'ii maree fakkaata malee waldaa kiristaanaa hin jechisiisu. Waldaa kiristaanaa kan jechisiisu jiraachuu sochii hafuura qulqulluuti. Jiraachuu ayyaana waaqayyooti. Tokkoffaa irratti maaliif barbaachise? Barumsa kana barachuu maaliif barbaachise kan jedhu ammoo tokkoffaa irratti waldaan kiristaanaa sochii hafuura qulqulluu dhaabdee waan jirtuufidha. Namoonni har'a waldaa kiristaanaa keessaa sochii hafuura qulqulluu agarsiisaa jiran waldolii muraasa. Waan nama dhibu waldaan biyya lafaa kanarra jirtu hundumtuu kan waaqayyooti. Ol gubbaa yookaan mootummaa waaqayyoo keessaa garaagarummaan waldaa hin jiru. Waldaa kooluu dhalootaa, waldaa qaalayoot, waldaa masara Kiristoos, waldaa makana Yesuus wanti jedhu hin jiru mootummaa waaqayyoo keessa. Mootummaa waaqayyoo keessa tokkichi waldaa hin jiru. Waldaa warra dhiiga walichaatiin qulqullaa'anii duwwaadha. Maqaa kan hin qabaanne, afaan tokkoon faarfatu, waaqa tokko faarfatu iddoo tokko jiraatu. Kanaaf sun waan jiruuf waldaa kamiinuu haa ta'u hafuurri qulqulluun har'a keessaa dhaamee jiru nu ilaallata. Waldoliin tokko tokko hafuurri qulqulluumtuu keessatti hojjechuu dheebatanii jiru amma. Akkasuma waldoliin tokko tokko hafuurri qulqulluun mul'ate seexanni waldaa isaanii keessaa iyyuu dheebochaa jiru. Amma kanarra yeroo waldaan itti geessedha barra jiru. Akka waldaan kiristaanaa rivaayivalii sochii hafuura qulqulluu dhaabdu kana kan ishee godhe manni. Hadhufi waldaa kiristaanaa barsiisaan sagalee waaqayyoo hafuura qulqulluudha. Kan waaqayyoo waaqeffamuuf dhugaaf hafuuraani wangeela Yohaannis boqonnaa 4 akka dubbatu dhugaaf hafuuraan waaqeffama. Garuu hadha waldaan kiristaanaa sochii hafuura qulqulluu kana raawwattee dhaabdee jirti. Sochii hafuura qulqulluu kana raawwattee dhaabdee waan isheen jirtuuf aniif isin sochii waldaa keessaa bade deebisuudhaaf dadammaqina hafuura qulqulluu waldaa kiristaanaa keessaa bade deebisuudhaaf tokko jennee waa'ee hafuura qulqulluu haasa'uun nu barbaachisiisa. Kanaaf barumsi kun barbaachisiisaa ta'e. Barumsa kana akka barannuuf kan nu barbaachisiise inni lammaffaa barri nuti amma irra jiraannu kun alarmiidhumaa wanta taateef yookaan bara dhuma isheedhumaa wanta taateef dhaamsa dhumaa, adaraa nama du'uuf ka'e yookaan immoo adaraa jaarsa du'a jala ga'eeti jechuudha barumsi kun. Yeroo isin jedhu dhuma isheedhumaarra waan jirruuf kana booddee carraa biraa waan hin qabaanneef mul'achuu ilma waaqayyoo qofa waan agarruuf barumsi
Dadammaqsituu hafuura qulqulluu kun nu barbaachifte argamte. Barri nuti ammarra jiraannu kun bara dhuma ishee dhumaati. Bara dhuma ishee dhumaati. Bara deebinee carraa biraa tokkotti hin arganne yookaan alaarmii dhumaa jechuudha. Alaarmii dhumaa, sagalee dhumaa, xirrii waamicha dhumaati. Alaarmii dadammaqsituudha barumsi kun. Amma miidiyaa adda addaa yoo dhaggeeffattan wantoota adda addaa tokko tokko ilaaltan mallattoon dhuma barichaa akka ga'e argaa jirra. Garuu wallaan kiristaanaa immoo raftee jirti. Amantoonni rafanii jiru. Agalgaayin yeroo inni itti rafeedha. Fakkeenyaaf gidduu kana waa'ee laga bishaan Turkii, waa'ee Efraaxis kakaasnee haasa'aa jirra. Lagi guddichi biyya Turkiitti argamu galaanni guddaan kun yoom qooruu akka inni qabu bineensichi jawween bara dhumaa inni waaqarraa gadi kufe sun garaa lafaa jalatti kan hidhame sun yoomii kamuun akka irra jiraatu wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 irratti caafamee jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsi 12 fi wangeelli Yohaannis wangeela miti mul'ata Yohaannis 16-12 waa'ee bishaan laga Turkii Efraaxis kana haasa'a. Akkamittiin akka inni qooru haasa'a. Bishaan kana kan gogsu maal akka ta'e ho'a bineensicharraa maddu akka ta'e agarra. Yeroo bishaanni kun gogu immoo warri dhiyaa dhufanii bineensa kana akka hiikan sagalee Waaqayyoo achirraa argama. Kanaaf yoo amma ilaaltan bishaanni kun gogeera warri dhiyaa saayinsistoonni bili'eenii 22 ramadamee bineensicha isa hidhame kana qotanii baasaa jiru. BBC zeenaa adda addaa ilaaltan kanan argattu. Sibiila ittiin bineensichi namicha baasaa argannedha jedhanii zeenaa irratti riippoortii kennaa jiru. Sagalee iyya bineensichaa waraabanii dhageessisaa jiru. Saayinsistoonni hedduun macaafa qulqulluu illee soba kan jedhan amma macaafa qulqulluutti deebi'anii qorachaa jiru. Batalee saayinsistoonni gidduu kana mul'ata Yohaannis boqonnaa 19 boqonnaa 16 irra deemee dubbisaa akka jiran naa gala. Hin beeknas. Yeroo itti waldaan kiristaanaa raftee jirtutti yeroo itti milikkitoonni kun ta'aa jiranidha yeroon kun. Dadammassaan ilmaan namaa jajjabeessaan hafuura qulqulluu wanta ta'eef barri nuti amma jiraannu kun alaarmii isheedhuma wanta taateef waa'ee sochii hafuura qulqulluu barachuun dirqama ta'e argame jechuudha. Inni sadaffaa akkaan barumsa kana isin barsiisuuf murteessaa kan ta'e argame. Yeroo ammaa kana hafuura qulqulluun tajaajiltoota keenyaa fi waldaa kiristaanaarraa galagalee jira. Yeroo ammaa kana hafuura qulqulluun waldaa kiristaanaa fi tajaajiltoota keenyarraa galagalee jira. Anumaaf isin jechuudha. Hafuura qulqulluu malee jiraachuu hin dandeenyu. Hafuura qulqulluu malee Waaqayyoon arguu hin dandeenyu. Haa ta'u malee hafuura qulqulluun amma waldaa kiristaanaa keessaa amantootarraa agalgaa'otarraa waan sokke fakkaata. Wanti waa'ee hafuura qulqulluun nuti hubachuun nurra jiraatu hafuura qulqulluun yeroo jireenya namaa seenu yookaan namni tokko hafuura qulqulluudhaan yeroo guutamu waca yookaan sochii yookaan sagalee hin beekne tokko dhageessisa yookaan haleluyaa jedha yookaan waca yeroo guutamu. Garuu yeroo hafuura qulqulluun nama keessaa ba'u sagaleen hin jiru. Sagaleen hin jiru. Seexanni immoo yeroo ba'u iyya yeroo inni galu hin beektan. Seexanni yeroo nama keessaa ba'u iyya hafuura qulqulluun immoo yeroo seenu iyyisiisa.
Seexanni yeroo galu maaliif yeroo namni seenu nama ni yisiifne yoo jettan seexanni hattuudha wanta taateef dhokattee galti. Hafuurri qulqulluun immoo seera qabeessa wanta ta'eef higgaawwiidha wanta ta'eef iyyisiisaa gala. Garuu hafuurri qulqulluu yeroo nama keessaa ba'u hin iyyu yookaan sagalee hin qabu. Seexanni immoo yeroo nama keessaa ba'u iyya. Nama tokko sagalee isaa yookaan ta'ii yeroo isaa ilaaltanii akka seexanni keessaa ba'e beekuu ni dandeessu. Garuu akka hafuurri qulqulluun keessaa deeme beekuu hin dandeessan. Sababiin isaa yeroo sagalee dhageessisee yookaan namichi sun dibamu agartu malee yeroo hafuurri qulqulluun sun keessaa bahu hin agartan. Hafuurri qulqulluu kan ari'u cubbuudha. Hafuura qulqulluu kan ari'u wantoota manichaa wajjin waliin galle manni qulqullummaa tokkicha wanta taateef qodaa tokko keessa immoo burqaan lama yaa'u yookaan qodaa tokko keessa burqaan lama yaa'u yookaan immoo qodaa tokko keessa burqituun lama taa'u wanta ta'eef yeroo namichi gara cubbuu kanatti godhu hafuurri qulqulluun sun suuta jalaa ba'a. Egaan jireenya har'aa waldaa kiristaanaa yoo ilaaltan hafuura qulqulluun waldaa kiristaanaa keessa yookaan laphee namootaa keessa waan jiru isinitti hin fakkaatu. Waan jiru isinitti hin fakkaatu. Ta'iiwwan agalgaa'ota keenya irratti agarru anumarraa kaasee ta'iiwwan waldaa kiristaanaa keenya irratti agarru hundumaa yoo ilaalle hafuurri qulqulluun akka nu keessa hin jiraanneef nu wajjin hin jiraanne agarra. Hafuurri qulqulluun utuu jiraatee agalgaa'onni keenya maal ta'u turanii? Hafuurri qulqulluun utuu jiraatee waldaan kiristaanaa amma jajjabaachaa jirtu kun maal taate turte? Kan jedhu hundumaaf utuu xiinxallee hundumaaf ifaadha. Baay'inni waldaa kiristaanaa amma akka anaaf galutti waldaan kiristaanaa amma iyyuu hin baay'anne baay'achuu qaba. Biyyuma Itoophiyaa baay'ina waldaatiif baay'ina maskiidaa yoo waliin miijantan harka tokko lammaffaan ta'u. Hunkaan isa iyyuu waldaa ortodoksii dabalatee jechuudha. Harka tokko lammaffaan ta'u. Yookaan harka 75 ol nurra fagoo jiru jechuudha. Akkasuma baay'ina kiristaanaa yoo edaane baay'inni kiristaanaa biyya kanaa attendaansiinsaa kan warra amantaa biraa yookaan kan warra musliima caalee kan argame amantaan ortodoksii nutti eda'ameeti. Kana beektu? Amantaan ortodoksii kiristaana wanta ta'aniif nu wajjin lakka'ameeti kan nuti baalaansii akka sheeriyaadhaan biyyi kun hin bulle baay'inni kiristaanotaa akka mul'atu kan ta'e jechuudha. Kanaaf ammayyuu baay'inni waldaa kiristaanaaf baay'inni amantootaa ganaa nu hafa. Haa ta'u malee murteessaan baay'inachatu hin ta'in ija hojichaati. Waldaan kiristaanaa amma maaliif dadhabdee? Humni ishee amma maaliif gadi bu'ee yoo jenne hafuura qulqulluun geggeeffamuu dadhabuudha. Agalgaa'onni keenya amma galgaa'in dhibaa jira. Waldaan kiristaanaa tajaajilaa dhabaa jirti. Dur waldaa tokko keessa agalgaa'ii 15 jira. Muluu gizeen paasteriin raajin. Amma garuu waldaan kiristaanaa baay'een beeksisa baaftee agalgaa'ii barbaadaa jirti. Dhugaan sin hin jiru. Namni muluu gizee ta'ee yookaan paasterii ta'ee yookaan wangeelaawwii raajii ta'ee hojjechaa jiru amma baay'ee rataa jira. Kun immoo maaliif hojjettan? Rakkoo iyyuma waldaan kiristaanaa agalgaa'otatti fiddeerraa kan ka'e agalgaa'onni hojii dhuunfaa isaaniitti deebi'uurraa kan ka'e waldaan kiristaanaa achiin gara waldaa cufamte 4-5 beeka. Agalgaa'ii dhabdee waldaa cufamte 4-5 beeka. Namarree birrii walitti awwaaxaanii yookaan birrii walitti finnee agalgaa'ii barbaadadhaa jennee birrii ergineef qabna. Garuu agalgaa'ii argachuu hin dandeenye waldaan sun kan cufame jechuudha. Maayinni waldaa kiristaanaa gara kanatti fidaa jiru? Gara cufamuutti waldaa kiristaanaa maaltu fidaa jira hojjettan? Inni hangafaaf inni guddaan sokkuu keessaa deemuu hafuura qulqulluuti.
Isinumti baay'een keessan biyya alaa warra jirtan waldaa keessan agalgaa'ii qabdi moo? Agalgaa'ii waldaa keessanii maal keessa jira jettee ilaaltan namoonni baay'een online adda addaa irratti waan agarruuf dhugaan isin hin jedhu. Biyyoota adda addaa irraa agalgaa'ii dhabne agalgaa'ii nu ergaa kan jedhan 3-4 meesejiin akka qabe jira. Hin jiru agalgaa'ii dhabne. Jaarsolima waldaatu daakuun hiruma sagantaa nuu baasee nutti lallaba. Agalgaa'iin hin jiru, muluu gizeen hin jiru. Wantoota kan hundumaa olaaltan hafuurri qulqulluun waldaa irraa sokkuu agarsiisa. Hafuurri qulqulluun agalgaa'ota keenya irraa sokkuu agarsiisa. Hafuurri qulqulluun ikkoo utuu waldaa kiristaanaa irra jiraatee waldaa waliin nyaattu. Agalgaa'onni waliin nyaatan. Amma biyya kanatti caba guddaa kan ta'e maanni an waldaa keessa xinnoo tureera. Waldaa baay'ee wajjinis hojjedheera. Namoonni har'a jiran baay'een isaanii waldaan yeroo waldaa cabsu agartu. Fakkeenyaaf akkaataa itti waldaan amma ka'an wal caccabsan yookaan hamilee walii buusan fakkeenyaaf inni tokko tokko maa tiishertii gurgurte jedha. Inni tokko tokko maa zayitii gurgurte jedha. Inni tokko tokko maa bishaan gurgurte jedha. Waldolii jalqaba biyya keenya dhufan waldaa Makana Yesuusii Mulu Wangeelii Qaala'iyootii olaaltan hundumti isaanii gurguraa turan. Hoolaa gurguraa turan, hindaanqoo gurguraa turan, dhadhaa gurguraa turan. Minaan callaa gurguraa turan. Waldaan utuu waa hin gurgurin dhufte yoo jiraatte biyya lafaa kanarratti kan hin ammammaatti argee beeku yoo jiraate tarii ergamaan Gabrieliif Mikaa'el yoo gadi bu'anii waldaa banatan hin beeku. Kan kanaachi hunduma keenya waa gurguranii iddoo aarsaa ijaaruu kan nu barsiise Makana Yesuusidha. Qaala'iyootiidha, Mulu Wangeeliidha. Amantaan dargaggoonni yookaan ijoollonni booddana haaromsaa dhufan kun wanta tokko tokko iddoo aarsaatti yeroo gurguran akkaataan itti fooyya'ee hojii waaqayyoo hojjetu basmara qabsiisuu dhiisanii yeroo itti wal cabsantu baay'ata. Yeroo itti wal cabsantu baay'ata. Kun milikkitoota hafuurri qulqulluun waldaarraa sokkuu isaanii agarsiisudha. Kaayyoo guddaan maaliif gurgurtee utuu hin ta'in wanta ati gurgurte kun hojii waaqayyoo hojjeteeraa hojjedhanii wal gaafachuutu dansa. Inni lammaffaan agalgaa'onni maqaa wal bal'eessuu isaanii yeroo ilaaltan hafuurri qulqulluun akka isaan gidduudhaa sokke agartu. Bara Hisqeel waaqayyo akka jedhe aan hafuura koo isin gidduudhaan fuudhaa jedha. Yeroon hafuura koo isin gidduudhaa fuudhu jechuun yeroo hafuurri waaqayyo nu gidduudhaa ka'u wal nyaachuutu baay'ata. Hin yaadattuu taatan mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 4-5 irratti waaqayyo yaada haaraa yeroo fidu an kana booddee saba koo gidduun jiraadhaa jedhe. An kana booddee saba koo gidduun jiraadhaa. Bahizbee mahaaliin horaalloon. Kaleessa eessa dhaqee ture waaqayyo nu gidduudhaa deeme. Ilaalaa mul'ata Yohaannis 21 lakkoofsa 5. Waaqayyo kana booddee saba isaa gidduu jiraachuu barbaadaa jira. Hisqeel 37:1-2 immoo manni Israa'el lafee ta'ee lafeen kun mana Israa'elii jedhee kaasa. Tokko jedheen ganaa awwaala kee banaa jedha lakkoofsa 1 irratti. Egaa asitti kan isin agartan kun garaagarummaan akka jiru tokko tokko akka ajjeesaa jiru hafuurri qulqulluun isaan gidduudhaa akka sokke. Yeroo namni tokko nama sadii ta'anii namni xiggii jiru tokko namni sadii kun tarreetti ta'anii namni caafii jiru wal loluu yoo barbaade nama isaan gidduu jiru kanatu isaan danqa yookaan chaalenjiitti uuma. Yoo namichi isaan gidduu jiru kun ka'ee garuu walitti siqanii wal loluu danda'u. Hafuurri qulqulluun akkasi. Hafuurri qulqulluun nu gidduun jiru taanaan wal hamachuuf nuu mijata, wal loluuf nuu mijata. Wantoota kana hundumaa yoo ilaaltan hafuurri qulqulluun jira nama jechisiisu. So
Natiboonni kun sadan akkan barumsa kana isin barsiisu na kakaase. Natiboonni kun sadan tokko waldaan kiristaanaa yeroo ammaa kana sochii afur qulqulluu dhaabuu ishee, lama alaarmii dhumaarra ga'uu keenya, sadii yeroo ammaa kana afur qulqulluun waldaa kiristaanaaf agalgaa'ota irra baasuu keenya. Natiboonni kun sadan akkan barumsa kana isin barsiisu taasise. Egaan waa'ee afur qulqulluutti gaafan isin fidu har'a nuyiif afur qulqulluu waliin beeknu. Nuyiif afur qulqulluun akka waliin galle maaltu godhe? Nuyiif afur qulqulluun akka waliin galle maaltu godhe jettanii ilaaltan jireenyuma keenya kanatu afur qulqulluu hin beeku. Egaan rakkoo kana hundumaa hambisuudhaaf afur qulqulluu san wajjin walii galuu dide kan walii galchisiisuudhaaf waldaa dadhabde deebinee dammaqsuudhaaf wantoota barbaachisoo tarii gidduu kanatti yoom fixasee naxibii 7 walii wajjin ilaallaa. Tokkoffaa irratti afur qulqulluu deebinee keessumsiisuudhaaf, afur qulqulluu deebinee ol galchuudhaaf tokkoffaa irratti maalummaa afur qulqulluu beekuu qabna. Maalummaa afur qulqulluu beekuu qabna. Nuti har'a baay'een keenya jechuudha maalummaa afur qulqulluu beekne jirra. Maalummaa afur qulqulluu beeknee hin jirru. Akkaataamti nuti afur qulqulluu hubanne afur qulqulluu nu jechisiisu. Afur qulqulluu nu jechisiisu. Fakkeenyaaf tokkoffaa Tesalonqee 5:9 tokkoffaa Tesalonqee 5:9 afur qulqulluu hin dhaamsinaa yookaan afur qulqulluu hin ukkaamsinaa jedha. Garuu nuti maalummaadhuma afur qulqulluu sana waan hin beekneef afur qulqulluudhaan yeroo itti falminudha. Mee fakkeenyaaf akkaataa ilaalcha keenya afur qulqulluu irratti qabnu mee waan isin kofalchiisu tokko sitti agarsiisa. Afur qulqulluu maalummaa afur ibsan isa kana kaa'u. Afurri qulqulluun abiddaa jedhu. Afurri qulqulluun garuu abidda miti. Afurri qulqulluun abidda miti. Maalummaa afura qulqulluu beekuu dadhabuu keenyarraa kan ka'e afura qulqulluu iddoo 100 meeqatti hirree jirra. Nuti afura qulqulluu deebifnee ol galchuudhaaf revivalii afuuraa tokko fiduu yookaan haaromsa tokko fiduudhaaf as the first maalummaa afura qulqulluu beekuun nurra jiraata. Hojii ergamootaa boqonnaa 2:3 irratti afurri qulqulluun abidda jedhanii namoonni kaa'u. Garuu achirratti abiddaa hin jedhu. Afurri qulqulluun abidda eega ta'ee waaqa ta'uun irra hin jiraatu. Afurri qulqulluun abidda eega ta'ee nu gubuu qaba malee waaqa ta'uu hin qabu. Afurri qulqulluun ikkoo waaqa qaama Sillaasee sadan tokkummaa keessaa ga'een hojii raawwachiisaa qaama kennameef qaama Sillaaseeti. Namoonni baay'een garuu hubannaa dhabuurraa kan ka'e afura qulqulluu abidda jedhanii yeroo moggaasantu jira. Hojii ergamootaa 2-3 yoo dubbiftan garuu afurri qulqulluun akka abiddaatti dhufee tokkoon isaaniirra qubatee jedha malee afurri qulqulluun abidda ta'ee dhufee hin jedhu. Abidda miti afurri qulqulluun akka abiddaatti dhufe malee humna isaa agarsiisuudhaaf jabina isaa agarsiisuudhaaf akka abiddaatti dhufe malee abidda miti.
Hafuurri qulqulluun abidda taanaan waaqa jennee waamuun nurra jiraata. Abidda jennee waamuun nurra jiraata. Akkas taanaan sadan tokkummaa qaamni biraa dabalamee argamuu qaba jechuudha. Har'a namoonni baay'een hubannaa kana ala waan jiraniif hafuura qulqulluu abidda jedhanii ka'aniif. Hubannaa macaafa eeyyota argatamee boonsa argatteetti alaata. Hojii ergamootaa 2:3. Hojii ergamootaa Dubbisa 2:3. maqaa Yesuus. Ishee. Arraba ibiddaa kan fakkaatan isaanitti mul'ata. Gargar tamsa'anis wanti akka arraba ibiddaa kun tokko tokko isaanii irra ta'an. Ameen. Wanta akka arraba abiddaati moo abidda? Wanta akka arraba ibiddaati. So eessaa finnee hafuura qulqulluun abidda jenne? Jechoota dogoggoraa maalummaa hafuura qulqulluu hubachuu nu dadhabsiisan maqaa nuti gadi bunnee hafuura qulqulluudhaaf laanne 7tu jira macaafa kana keessa. 7tu jira. Tarii amma naa danda'ame har'a amma 4tti na deema. Borimmoo kutaa biraadha. Tarii maal kan godhu gaan beeku. Tarii namoonni tootaalii viidiyoo isaa simbira hin geenye yoo jiraatan barreeffamaan sin erguu nan danda'a. Hafuurri qulqulluun namoonni baay'een just when we pray to spirit yeroo kadhannu jechuudhaan abidda jennee waamna. Yeroo tokko nan yaadadhaa Wallagga dhiyaa naannoo Dambidolloo Alaku Goorii iddoo jedhamu tokko tajaajilan ture amma ammaa isa muka keessaa badu. Konfiraansii meedaa Wallamaa kana Yesuus irratti abidda jedhee gaafa waamu jaartiin tokko wayyaa dachaafatanii fiigaa sokkan. Yaa Waaqayyo na baasi abidda keenarraa qabedhaa fiigaa sokkan dhugaadha. Maaliif amma ammaa kana yaadadhaa naannoo Wallagga dhiyaa naannoo Dambidolloo Goorii iddoo jedhamu amma ammaa nan yaadadha. Abidda keenarraa qabee isa sokkan jaartii. Jaartiin kun haqa qabu dhugaa qabu natu balleesse. Hafuurri qulqulluun ikkoo inni waaqa. Mee jecha kana dhugaa jedha hafuurri qulqulluun jedha. Hafuurri qulqulluun Inni waaqa jedha. inni waaqa. Mistira guddaa tokkoon sin hubachiisa guyyoota arfan kana. Guyyaan 5 ofirratti teesti gootu. Inni jimaata dhufu ofirratti shaakaltu sinumtuumna kana. Sinirratti hin kadhadha sinumayyuu. Isinumaaf iyyuu feestaqoonte yookaan guyyaa 50ffaa sana ta'a jimaati dhufu. Waaqayyo guddaa. Isinumtu ofirratti shaakaltu. Okay? Egaan abidda jechuu fi akka abiddaa jechuun tokko. Hafuura qulqulluu gadi buttanii maqaa biraa hin kenninaafi. Kan waaldaa miidhesa kana. Kan namoota miidhesa kana. Kan tajaajiltoota miidhesa kana. Maalummaa hafuura qulqulluutu hin galleef. Akkuma abbaa jennu, akkuma ilma jennu hafuurri qulqulluu waaqa qaama Sillaasee kutaa garee hojii raawwachiisaati. Yookaan jajjabeessaa isa jennu jechuudha. Egaa hafuura qulqulluun abidda miti. Mee isinumti akkanatti gargaaramtan mee ariifadhee deemuudhaafi lammaffaa irratti hafuurri qulqulluun gugeedha. Eessaa dhufee akka jechi kun kenname naan galuun. Waaqa uumaa waaqaaf lafaa ta'e hafuura qulqulluu gugee goona. Isa kana namoonni hubannaa macaafarraa kan ka'e lafa isaan fedhanii dubbisan hin beekan. Mee Luqaas 3:22 laalaa. Gugeedha jedhamu akka gugeetti dhufe jedha. Hiikaa laala. An sammuun ana agalgaa'oota koo anaaf sinii bara yoomii akka Luqaas fayyu. meeqa? Luqaas 3:22. Eeyyuu argate. Abuun argate dubbisu.
nan dubbisa maqaa Yesuusiin hafuurri qulqulluun bifa gugeetiin mul'ate irraa bu'ee sagaleenis waaqa irraa dubbate. Ati ilma koo isa jaalatamaadha. Gammachuu koos sitti hin raawwatamaa jedhe. Ameen. Galanni waaqa haa ta'u. Mee waaqa sodaadhaa. Waa tokko na hubadhaa. Sagalee waaqayyootti yoo dabaltan dha'icha isinitti dabalamaa jedha. Yoo irraa hir'iftan immoo jireenya bara baraa keessaa isin jalaa irra taa'edha. Hafuurri qulqulluun gugee miti. Hin dogoggorinaa. Gugeedha waan jenneef akkuma wiciin daanqoo tokkotti hafuurri qulqulluun waan ilaalleef sodaan isaa nu keessaa bade. Boloota koo waan barbaaddan yoo gootan isinii dhiifama. Ilma yoo arrabsitan, abbaa yoo arrabsan isinii dhiifama. Hafuura qulqulluutti buunaan garuu dhiifamni. Qaama Sillaasee amma kanaa qaama olaanaa ta'ee isatti dubbattee araarri hin jiraannetu gugeedha jennee waamna. Gugeen akkoo uumaa miti uumama simbirraa. Hafuurri qulqulluu yeroo mul'atu bifatti toleen akkaataatti toleen mul'ata. Warroonni arganii caafan immoo akkaataa inni ittiin mul'ate sana caafani malee hafuurri qulqulluun gugeedhaa hin jenne. Hafuurri qulqulluun abiddaa hin jenne. Nuti hafuura qulqulluu waaqa jiraataa kana fuunee abidda waan gooneef akkuma abiddaatti ilaalle. Hafuura qulqulluu kana fuunee gugee waan gooneef akkuma wicii simbiraa tokkotti ilaalle. Nuti rivaayivalii haaromsa hafuura qulqulluu gara keenyatti fiduu dura isti maalummaa hafuura qulqulluu agarra. Eenyu hafuura qulqulluun kun? Maanni inni? Maanni inni? Eenyudha inni? Gooftaan nu haa gargaaru. Hafuura qulqulluun kun maal inni? Eenyu inni? Gugeedha. So waan gugee waaqeffadhaare? Abiddaa. Maal abidda waaqeffadhaa maaltu na gube giiftii koo? Gooftaan nu haa gargaaru. Hafuurri qulqulluun jalqaboo jalqabootaa irratti kan kaase abiddaan mul'ate yeroo jedhu eenyummaa isaa agarsiisuuf. Iddoo kanatti immoo bifa gugeetiin mul'ate yeroo jedhu naga qabeessa ta'uusaa agarsiisuuf. Naga qabeessa ta'uusaa agarsiisuuf. Mallattoo naga qabeessummaa ta'uu abbaa biraa dhufee sadan tokkummaa mirkaneessuuf ilmi yeroo cuubamu ilmi as jira. Hafuurri qulqulluun bifa gugeetiin dhufee abbaan waaqarra jira. Sadan tokkummaan iddootti mul'ateedha malee iddoon kun iddootti hafuurri qulqulluun gad deebi'ee gugee ta'e miti. Gugee ta'e miti. Mee lammaffaa Qorontos 3:17 achirratti waan garaa sin kutu agarta. Lammaffaa Qorontos 3:17 ta'e tokko caalaa waan tireeningii kutaa tokkoffaa kanatiniif ilaanneef hamma dandeessan ariifadhaati barreeffadhaa. Achirratti maal jedhaa? Lammaffaa Qorontos 3:17 inni goofticha jedhamee waamame kun hafuura qulqulluudha jedha. Jechuudha. Lammaffaa Qorontos 3:17 inni goofticha jedhamee waamame kun hafuura qulqulluudha. Ergima አይደለም, እሳት አይደለም፣ እሱ ጌታ ነው። inni goofticha jedhamee waamame kun hafuura qulqulluudha. So eessaaf inni gugee jennee waamne? Eessaa dhufe?
Injiru macam ini kan kisah ini bukan madua ikan kodua aja lah. Abang kata tu bisa melayan mafak korontos tadi kurang terba. Oh kan mau kodua aja lah ta. Calon rumah. Buntu aja. Me tu bisa. Dari aja deh. Kan kisah nabi dah jalan gugur dah jalan bakal. Egaa inni goofticha jedhame kun hafuura qulqulluudha. Iddoo hafuurri qulqulluu iddoo hafuurri gooftichaa jiru immoo birmadummaatu jira. Amen. Kana achi fuudha. Inni hafuura qulqulluu jedhame kun eenyu? Goofticha. Yeroo baay'ee waan nuti gadi buunee hafuura qulqulluu kanaaf iddoo laanneef hafuura qulqulluu nu keessaa iddoo arganne. Wanta tokko ikkoo maalummaa isaa barraa wajjin jiraachuun si rakkisu. Isaayyaas maal jedha? Hafuurumti Waaqayyoo isinii kenne barumsa kutaa 3ffaa keessatti jira kuni asitti hin caaffatina. Hafuurumti Waaqayyoo isinii kenne galagalee billaa ta'e isin nyaateedha. Billaa hin beenne waan qabanneef billaa hin beenne waan fudhanneef innumti hafuura qulqulluu ta'e argame kun galagalee nu nyaate. Agartanii? Egaan hafuurri qulqulluun akkaataa itti toluu yeroo mul'atu wanti sun maqaa isaa miti. Ituu macaafarra jiraate immoo wal deeggarra ture. Inni gooftaadha. Egaa hafuura qulqulluun garee murteessaa hojii raawwachiisaa qaama Sillaaseeti. Kana qabaddaa. Hafuurri qulqulluun ga'ee murteessaa hojii raawwachiisaa qaama Sillaaseeti. Kana beekuu qabdu. Hafuurri qulqulluun garee murteessaa yookaan qaama murteessaa yookaan immoo bulchiinsa murteessaa qaama Sillaaseeti. Sillaasee jechuun sadan tokkummaa jechuudha. Sillaasee jechuun sadan tokkummaa jechuudha. Akkaataa mul'achuun sun garuu eenyummaa Waaqayyoo yookaan hafuura qulqulluu kan mul'isu miti. Akkaataa mul'achuu sun akkaataa mul'achuu hafuura qulqulluu jedhama. Gugee ta'ee mul'atu tun ta'in akkaataa mul'achuu. Abidda ta'ee mul'atu tun ta'in akkaataa mul'achuu. Ga'een murteessaa qaama Sillaasee hojii raawwachiisa hafuura qulqulluun kun akkaataa isatti tolu mul'achuu danda'a. Yoo tarii yeroon nuu kenname baay'ee adeemna. Bubbee ta'ee dhufuu danda'a. Qilleensa ta'ee dhufuu danda'a. Bara Liyaas akkamitti mul'ate? Hafuurri qulqulluun dur bishaan irra bololi'aa ture. Sabti socho'aa ture. Akkaataa itti tole Gabriel Maariyaam bira yeroo dhufe hafuura qulqulluun ajajamee dhufe. Wangeela Yohaannis Maatewos boqonnaa hafuura qulqulluutu Yesuus Kiristoosiin fuudhee lafa onaatti geesse. Hafuurri qulqulluun sun eenyu? Wantoonni nuti yeroo hundumaa gadi bunnee ilaallu kun yeroo hundumaa jireenya keenya keessatti murteessoodha. Gooftaan nu haa gargaaru. Sadaffaa hafuurri qulqulluun lubbuudha. Ilaalame jecha kana. Kun jecha namootaati. Hafuurri qulqulluun lubbuudha. Hafuurri qulqulluun lubbuu. Hafuurri qulqulluun lubbuu miti. Namoonni baay'een garuu hafuuraa fi lubbuu gargar baasanii ilaaluu dadhabanii lubbuun hafuura Waaqayyo yookaan immoo qaama Sillaaseeti jedhanii kan ka'an jiru. Amantoota tokko tokko yookaan amantii tokko tokko akka isaan hafuura qulqulluu wajjin waliin galle kan godhu akkaataa ilaalchaati. Fakkeenyaaf Waaqa ta'ee utuu jiru akkamitti dhufee nama keessa buufataa kan jedhu gaaffii guddaadha. Waaqa guddaa ta'ee Waaqa jabaa ta'ee utuu jiru akkamitti dhufee dhala namaa keessa buufataa kan jedhan jiru. Gaaffichi ulfaataa ta'u iyyuu malee kan namaaf hin danda'amne immoo Waaqa dhufu hin danda'amu. Egaan
Lubbuuf hafuura gargar baasuu dadhabuu keenyaan hafuurri qulqulluun lubbuudha jennee dhiifne. Fakkeenyaaf Luqaas 23:46 maal jedha? Okay? Uumamni boqonnaa 2:7 maal jedha? Luqaas Luqaas 23:46. uumama. Uumama 2:7. Lubbuu fi hafuurri lafatti wal argan hin qaban. Lubbuun hafuura jireenyaati. Hafuurri qulqulluun garuu qaama sillaaseeti. Ishee kana naa qabadhaa. Bareechaati. Lubbuun hafuura jireenyaati. Lubbuun hafuura jireenyaati. Hafuurri qulqulluun garuu qaama sillaaseeti. Lubbuun hafuura jireenyaati. Hafuurri qulqulluun garuu qaama sillaasee yookaan qaama sadan waaqa tokkummaati. Egaa kun eessaa walitti dhufa? Fakkeenyaaf uumama 2:7 yeroon sin deebisu hafuura jireenyaa funyaanitti baafate jedhamoo hafuura qulqulluutti baafate jedha? Hafuura jireenyaa. Eessaa lubbuun hafuura ta'e? Amma rakkoo guddaan keenya nuuf hafuura qulqulluu opposite godhe yookaan immoo faallaa nu godhe hafuuruma qulqulluu kana maalummaa isaa wallaaluudha. Dhugaan isiniin jedha. Mistira guddaa tokko sin hubachiisaa bareechaa dhaggeeffadhaa. Waan dhaloonni wal'aala joonja'aa jiru. Waan waldaan kiristaanaa wal'aalee joonja'aa jiru. Okay. Hafuurri qulqulluun qaama sillaaseeti. Lubbuun immoo hafuura jireenyaati. Yoomillee eenyu kana isin dogoggorsiisa. Hafuurri Addaamiif kenname kun hafuura tajaajilaa miti. Hafuura qulqulluu miti. Hafuura jireenyaa yookaan hafuura lubbuuti. Lubbuu eessaa fuunee qaama sillaasee keessaa qoone. Kitaaba tokkorraa waa ilaalan ture. Lubbuu dhumti mataa ishee ya sillaasee maahibar jedhee waama kitaabi kun. Kitaaba kana hundi isinitti yoo dubbiftan dogoggoruu dandeessu ya sillaasee maahibar. Keetti kaa'u namoonni lubbuu. Qaama sadan tokkummaa keessaa tokko. Sababiin isaa hafuura waaqarraa dhufte. Egaa akkas ta'ee fooni dadhabaa lubbuun qophooftu namaaf jedhame. Sillaaseen takka lakkaa qophaa'ee jira baduudhaaf deemuudhaaf. Okay. Eessaa fidanii nafsi maaliif sillaasee maayibar? Kitaaba kana on tarii dhiifama naa godha. Eessaa fidanii jedhan. Lubbuun hafuura jireenyaati. Hafuurri qulqulluun garuu qaama sillaaseeti. Kana beekuun baay'ee murteessaa. Asirratti waan cimsee isin hubachiisu tokko. Hafuura jireenyaa isa jedhu kana uumama hundumatu qaba. Uumamni hundinuu immoo uumaa qabu malee abbaa hin qaban. Bareechaa jedhama. Nama ta'ee namni hundumtuu uumaa qaba malee abbaa hin qabu. Hafuura qulqulluun garuu kennaa ijoollee warra abbaa qabaniiti. Tarii yoon bira gaseetti agarsiisa. Hafuurri qulqulluun gaafa nuu dhufu jedha. Abbaa jedheen waamsisaadha.
Uumamni hundumtuu uumaa qaba, abbaa garuu hin qabu. So hafuura jireenyaa kana uumama hundumatu qaba. Yoo warra hafuura jireenyaa kana qaban hundumaa hafuura qulqulluudha jennee waamne macaafa kana nu jalaa faalleessa. Abbaa hin qabanii eessaa hafuura qulqulluu argatan? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irratti nama gargar baase. Ani hundumaaf sin kadhadhu warra ati naa laatte qofaafan si kadhadhaa jedhe. Yesuus yeroo abbaa kadhatu ani nama hundumaaf sin kadhadhu jedhe. Warra ati naa laatte warra isaaniif abbaa ta'e duwwaafan si kadhadhaa jedhe. Akkuma si keessa jiraatu isaan immoo na keessa jiraatan jedhe. Agartanii? Ani hoolota koo beekaa hoolonni koo na beeku hundumtuu nan beekan jedhe. So namni nama ta'ee jiraatu lubbuu qabu hundumtuu hafuura qulqulluu qaba jechuu hin dandeenyu. Kan Yesuus hin mitu waan ta'eef. Wangeela Maatiyus mee? Yohaannis. Yohaannis 17. Torba meeqa? 15-16. Egaan nuti abbummaa Waaqayyoo warri barre kun hafuura jireenyaas qabna, hafuura qulqulluu qaama Sillaasee ta'es fudhannee jirra jechuudha. Isatu abbaa abbaa jedhee nu waamsisa. Isatu abbaa abbaa jedhee nu waamsisa. Tarii yeroo gaaffii muraasa isinii kenneef har'a asuma irratti dhaabaa, afuraffaa irratti dhaabaa. Afuraffaa irratti immoo kan agarru isin kofalchiisa. Hafuurri qulqulluun raajummaadha yookaan mul'ata jedhama. Hafuurri qulqulluun raajummaadha yookaan mul'ata. Namni tokko yoo raajii hafuura qulqulluudha. Namni tokko yoo mul'ata arge hafuura qulqulluudha. Mee mul'ata Yohaannis tokko 10 mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 10 maal jedha? Guyyaa Waaqayyoo isa jedhame sanatti ani hafuura qulqulluudhaan guutameen sagalee tokko dhaga'ee jedha. የእግዚአብሔር ቀን የተባለው guyyaa Waaqayyoo isa jedhame. Isa kam? Guyyaa Waaqayyoo isa jedhame. Yeroo sanatti guutameen hafuura qulqulluudhaan guutameen mul'ata argee jedha. Mul'ata Yohaannis 1:10. Achuma mul'ata Yohaannis 1:20 maal jedha? Isinumti kuni yoo hafuura qulqulluudhaan argachuu barbaadanii hafuura qulqulluudhaan guutamaatii kadhadhaa jedha. Hafuura qulqulluudhaan geggeeffamaatii kadhadhaa jedha. Okay. Yoo tokko sitti agarsiisa. Ishee kana barachaa naa qabadhaa. Raajummaa jechuun dhaga'anii dubbachuudha. Mul'ata jechuun arganii dubbachuudha. Garaagarummaa raajummaaf mul'ataa mee duraa barra. Irra nuu deebi'a. Okay? Raajummaa jechuun dhaga'anii dubbachuudha. Mul'ata jechuun arganii dubbachuudha. Raajummaa jechuun dhaga'anii hin dogoggorinaa. Raajimmaanni mul'ati maanni.
Raajummaa jechuun dhaga'anii dubbachuudha. Mul'ata jechuun immoo arganii dubbachuudha. Hin mul'ate jechuun akkamitti hafuura ta'a? Nan arge jechuun yookaan nan dhaga'e jechuun akkamitti hafuura ta'a? Eessaa dhufe kuni? Kanarraa kan ka'e namoonni seexanni itti galte amma namoonni tokko tokko ka'anii jiru Itoophiyaa kana keessaa Oromoo keenya keessaas egaa hin hafin jedhee namni tokko ka'eera. Ani waaqa kan jedhaa jiran jiru gidduu kan ani waaqa. Isin waaqolii xixiqqoodha kan jedhame yeroo baay'ee deddeebi'ee kan caafame tun ta'in yeroo tokko lama kan caafame Waaqayyoo sammuu ofii isaatii qabu waan nuu kenneef ofitti fakkeessee kan nu uume bakka bu'ummaa waan nuu kenneef isinuu waaqota jedhe Phaawulos. Akka jechuun kan namaaf hin danda'amne Waaqayyoof akka danda'amu beekee Phaawulos garuu waa tokko jedhe guyyaa tokko. An maqaa Waaqayyoo isa jiraataatiin waan hundumaa gochuu nan danda'a. Eega maqaa Waaqa of jiraataatiin waan hundumaa gochuu danda'e such as God. What is a kind? Inni waaqa kan jedhu dhufe. Kanarraa kan ka'e amma namoonni baay'een ani waaqaa jechuu jalqabaniiru. Raajii wanta ta'eef waaqan ta'u. Mul'ata waan argeef waaqan ta'u. Fakkeenyaaf namichi gaala harkisu sun mana dubartittiitti galee ergama Jibriil yookaan Gabriel waan argee hallaa sagalee jedhu tokko dhaga'e. Waan ergamaan sana argee hallaa jedhameef waaqa beekamaa Nabiyyuu Muhammad ta'ee waamame. Egaa nus nama raajii tokko hafuura qulqulluudhaan guutame hafuura qulqulluu yoo waaqa isa goone nus wanti jara kanatti adda nu baasu hin jiru. Hin jiru. Haadha dogoggorri keenya guddaan isa kanaadha. Guyyaa guyyaa Waaqayyoo jedhame sanatti hafuura qulqulluudhaan hin guutamee jedhan. Innumti Barxiimoo lafoonaa kee taa'ee mul'ata amma kan argee caafe kun hafuura qulqulluudhaan guutame jedha malee ani waaqa hin jedhu. So namoonni baay'een mee waa tokko sitti agarsiisa dogoggora guddaa amma uumamaa jiru. What is the measure of prophet? Raajii guddaan maanni? Macaafa qulqulluu keessaa raajii lama jira. Raajii xixiqqaa fi raajii guddaadha. Ani waan tokko sirriitti hima. Abbaa badee bada malee, waan cabee caba malee, sagalee Waaqayyoo isa caafame irraa ruubii ishee isiniin jallisu. Haqa isheen sitti hima. Raajii xiqqaa jechuun fakkeenyaaf Obaadiyaa ilaalaa. Kitaaba anamma gadhiisuuf jedhu dhangaa kutaa tokkoffaa irratti akka dubbiin ka'u beeka garuu kana baay'isee guddisee caafe. Dhangaa kutaa tokkoffaa irratti waa'ee dhangaa raajummaa irratti barreesse kitaaba kana. Qabiyyee afur qaba. Kitaaba nama gadhiisuuf jedhu kun dhangaa'edha. Dhangaa araaraa of keessaa qaba. Dhangaa jaalalaa of keessaa qaba. Dhangaa kennaa of keessaa qaba. Dhangaa araaraa irratti waa'ee raajummaan bakka bu'ummaa qaalluu akka ta'e macaafa qulqulluu irra jira. Sabni Israa'el mana qaalluu mana ateetee waaqolii Eqroon, Berzaabul, Legos warra jedhaman kanatti gaafa kufee abbaa sangaa isa jedhamu jechuudha. Isattis gaafa sagadee amma mana qaalluu dhaqee amma waa dhaga'ee furmaata argachuu jalqabeennaan Waaqayyoo isinuma gidduudha raajii isinii kaasaa jedhe. Isinuma gidduudha. Kana booddee mana qaalluu dhaqanii waan gaafatinaa jedhe. Egaan raajonni Waaqayyoo bara sana kaasee raajii lama turan. Raajii xixiqqaaf raajii gurguddaa ture. Raajii guddaa jechuun eenyummaa ayyaana isaa miti.
ayyaanni tokkicha. Dogoggorinaa. No major prophet on the world. Biyya lafaarra raajii guddaan hin jiru. Dhaga'aa dhaggeeffadhaa. Raajii guddaa nuti qabnu tokkicha inni moo eenyudha? Kristos. Kristos. Isa dibamaa masii jechuun dibamaa jechuudha. Isa dibamaa sana masicha. Okay? Okay, raajii gurguddaa raajii xixiqqaa maaf jettire? Raajii guddaaf raajii xixiqqaan qabiyyee macaafaati. Qabiyyee macaafaati. Agalgaa'onni keenya illee utuu mashee kana gargar hin baasin raajii guddaadha jedhanii ka'an. Raajii guddaa jechuun mee Isaayyaas ni ilaalaa. Isaayyaas raajicha guddicha. Abbaa keenya Daawit raajii guddaadha. Qabiyyee macaafa isaanii mee fakkeenyaaf macaafi Isaayyaas boqonnaa meeqa qaba? Dubbadhaa. 65. 66 qaba. Faarsaan boqonnaa meeqa qaba? Faarsaan illee boqonnaa hin qabu. Faarsaan meeqa jira? 50. Yaa. Okay. Ermiyaas boqonnaa meeqa qaba? 33. Ermiyaas meeqa qaba? 33. Dubbadhaa. Walii galaati. Ishi iskeel meeqa qaba? Achi wali jira. Warra akkasii kanaan raajii guddaa jedhame. Ermiyaas 52. Chaapterii macaafa isaaniitu raajii guddaa isaan jechisiise. Okay. Obaadiyaan boqonnaa meeqa qaba? Obaadiyaan boqonnaa qabu. Lakkoofsa 21 qabu. Lakkoofsa 21 malee boqonnaa qabu. Waa macaafa qulqulluu qayyabachaa jirtu jira qosnaa eebbisu. Okay. Naahom boqonnaa meeqa qaba? Hageen meeqa? Okay. Isaan kun qabiyyee macaafaati. Kanaaf Naahom, Obaadiyaa, Hagee isaan kun raajii xiqqaadha. Chaapteriin qabiyyee macaafa isaanii xiqqaa wanta ta'e. Isaan sun immoo chaapteriin yookaan qabiyyee macaafa isaanii guddaa wanta ta'eef. So har'a raajii guddaa jedhamanii kan of waaman itti aananii ani waaqa kan jedhan kun eessaa dhufan? Natti naarinaa. Anis zuumii kanaaf haa tolu. Itu waldaa kee ta'e dhagaa natti guurtu rakkoon qabu. Okay. Kanaaf raajummaan dhaga'anii dubbachuudha malee waaqa miti. Mul'atis arganii dubbachuudha malee waaqa miti. Hafuura qulqulluus miti. Raajummaan hafuura qulqulluu utuu hin ta'in hafuura qulqulluudhaan raajama. Mul'atis hafuura qulqulluu utuu hin ta'in hafuura qulqulluudhaan argama. Egaa har'a sammuun sin naanna'ee itti rafin warri biiroo dhaxxanis mee ergaa Yohaannis erge isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 eeguutu argata. Ergaa Yohaannis erge isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 1. Nan dubbisa maqaa Yesuusiin. Bareechaa dhaggeeffadhaa. Michoota koo warra hafuuraan hin dubbanna jedhan hunda hin amaninaa. Waaqayyo biraa yoo ta'an hafuurota isaanii ittiin dubbatan qoraatii ilaalaa malee raajonni sobduun baay'een gara lafaatti ba'aniiru. Okay. Warra hafuuraan dubbatan hundumaa maal hin ta'inaa? Hin amaninaa. Okay. Ergaa hafuuraan dubbachuun waaqummaa ta'e maaliif hin amaninaa? Waaqayyoodhaan falmaa. Okay. Kunis dansa. Kanaaf
hafuurri qulqulluun raajummaa miti. Raajummaan hafuura qulqulluudhaan dubbatama. Mul'ati hafuura qulqulluu miti. Hafuura qulqulluudhaan argama. Isaanuma warra raajan kanayyuu hunda hin fudhatinaa. Akka jechuun raajummaan lafa dhuftee raajamtu qabdi jechuudha. Ka seexanii miilmaxaatiin bitaallee maalis nama. Isa kana yoo akka nu gargaare kutaa sadaffaa keessatti kutaa sadaffaa keessatti bal'inaan ilaala. Egaan har'a maalummaa hafuura qulqulluun afur sinitti agarsiisa. Maalummaa hafuura qulqulluu afur dogoggoroota jiran sirreessuudhaaf akkuma isin beektan sanatti isinii kakaa'e. Hafuurri qulqulluun maali jedhu tokkoffaa irratti? Deeqa 15 qabdu. Hafuurri qulqulluun maal jedhu tokkoffaa irratti? Hafuurri qulqulluun abidda. Akkanatti beekaa jirra. Hafuurri qulqulluun garuu maal miti? Abidda miti. Lammaffaa. Gugeedha. Hafuurri qulqulluun gugeedha jedhame. Garuu qulqulluun maal miti? Gugee miti. Sadaffaa. Sadaffaa. Raajummaa. Lubbuu. Hafuurri qulqulluun lubbuudha. Lubbuun hafuura jireenyaatti malee hafuura qulqulluu? Miti. Lubbuun hafuura jireenyaatti hafuura qulqulluun immoo qaama Sillaaseeti. afuraffaa. Raajummaa. Hafuura qulqulluun raajummaadha yookaan mul'ata. Hafuura qulqulluun garuu raajummaa Raajummaa miti. Hafuura qulqulluun dubbatamu. Galatooma. Har'aaf as biratti dhaabna gaaffii yoo qabaattan. Mata dureen jalqabaa garuu maal jedha? Mata duree jalqabaa? Hin turre. Mata duree ibsa guddaa qaba. Gaayuutu bira dhaggeeffadhu malee dogoggoroota hedduu turee maalummaa hafuura qulqulluura jirra. Amma kan irratti deddeebiin maalummaa hafuura qulqulluuti. Tarii warri isin darbe yuutuub irraa ammuma garsini dhiisaa yuutuub irraa fudhadha. Okay, kutaa tokkoffaan asuma irratti dhaabnee gaaffii yoo qabaattan laayifii feesbuukii irra. YouTube keessa sheerii nu godhaayi. Okay, eshi. Ooluudha. Gooluu TV eshi ammuma liinkii isaatiin ergaa. Okay, egaan. Gaaffii gaafachuu nan danda'a? Gaaffii gaafachuu? Amma yeroo gaaffii ta'ee. Amma haasaa keessatti jechuudha hafuurri qulqulluun waaqa miti kan jedhan dubbattanii turtan jechuudha. Akkamitti fudhanna ree? Maal jedhame? Hafuurri qulqulluun waaqa miti waaqa akkamitti goonaa jettan? Yoom jedhame? Anatu doggora bate haa ta'u malee dhagee ture. Hin jedhamne. Hafuurri qulqulluun qaama sillaasee sadan tokkummaa keessaa waaqa. Gurri kee amma hollaa walitti naqe. Isaa abidda jedhame ani sirriima baradhee ture. Amma garuu sirriitti nu hubadhee jira jechuudha. Dogoggora akka malee hubachaa kan ture. Okay, baga hubatte wanti guddaan hubachuu keedha. Ishee gaaffii biraa. Sada sillaasee gaafa jedhan immoo waaqa sadii kan jedhanu akkasitti namoonni fudhatan jiru garuu anaafirree waaqa sadii jedhee fudhadhu. Iddoo kanatti namoonni baay'een ittiin wal mormu. Sada sillaasee gaafa jedhamu waaqa sadiitu jira. Moo maaf sada sillaasee jedhamaa jiru? Sitti miti kun ibsa. Akkamitti deebisteeti? Anin deebisne garuu gaaficha numaaf gaaficha. Okay, tu deebiste akkamitti deebista? Hafuurri qulqulluu sada sillaasee gaafa jedhamu jedha tun yaale rakkoon qabu siifan deebisaa. Akkamitti deebiste? hin deebisneeni. Mee eenyu deebisaa ishee? Hafuura qulqulluu jechuun maal jechuudha jechuu barbaaddetti isheen gaafin kee. Iyyo. Gaaffii kee sirreessime. Sada sillaasee gaafa jedhamu waaqa sadii jedhu. Sada sillaasee ituun ta'in gaaffii kee sirreessaa.
sadan waaqayyo tokko. Sillaaseemti jechuun sadan tokkummaa jechuudha. Hafuura abbaa ilma Kana jechuun waaqa abbaa ilma Sillaaseen sadii miti. Sillaaseen tokko. Sadan tokkummaa yeroo jennu gabaabaatti maal jennaa? Sillaasee jedhama. Yes. Lalu fi galeera. Naaf galeera galatooma. Sodaattee ma jettee moo sirrimatti sii gale? Amma naa galeera na. Ishi gaaffii bira egaa kun isheen qabdu gaggaafachuu dandeessu. YouTube'n gasinii dhiifameera amma liinkii amma irratti achirraa argachuu dandeessu kan YouTube gaafatte. Okay. Gaaffiidhuma. Egaa kun qabdu. Sai deeqa tokko sin jalaan dabarsu. Ja'annan ja'atin tokko hin ta'eef. Okay? Egaa live darbaa waan jiruufidha namoota fayyadareetan. Record irra jira Facebookii, Koolu TVdhaan live darbaa jira. Nama baay'eetu komentii godhaa jira. Kan Koolu Dicheersii jalatti tokko komentii maal jedhee godhaa? Isin warri fuulumaan ta'e dhaggeeffattan maal ofiin jettuu jedhee kaa'eera. Linkiidhaan isinis galuu dandeessu achirraa rakkoon qabu. Linkiin isaa firiidha wanta ta'eef. Okay. Gaaffii biraan hin jiru ta'e homework isinii kenneen bor walitti deebina. Amma dhuguma isinii gale moo dhuguma bottan moo yeroon barsiisee akka waan isin ganaa aartanii namni mul'ata arguu maaliif waaqayyoonan gaafadhee akkas naan jedhe jedhuree ayyaantuu gaaffii ayyuuti kun ayyaantuutu gaaffii kana gaafate namoonni mul'ata argan waaqayyoon hin gaafadhee akkas naan jedhe maa jedhuree mul'ata jechuun maal jechuu dandeenya? Arganii dubbachuu. Arganii dubbachuudha. Utuu haasa'uu yoo argee Dhaga'ee dubbachuu. Mul'ataa fi ajummaa. Dhaga'ee dubbachuu. Utuu haasa'uu yoo arge. Mul'ata jedhama. Ana haasa'u yoo na agartee mul'ata moo raajummaadha? Raajummaa. Mul'ata. 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 Kamitti cimsitan? Ana haasa'u yoo na agartee. Gaaffii kana sin gaafachuuf Mul'ata pastor. Kan mul'ata moo raajummaadha? mul'ata. Mul'ata. Nama tokko tokko yoon ija koon arge mul'ata malee raajummaan. Okay. Ituun haasa'uu ijiin argamoo dhagaa? In arga. Dhageettiin qaama maaliiti? Qaama gurraati moo qaama ijaati? Qaama gurraati. Dhaga'uudha. Raajummaan dhaga'uudha. Raajummaan dhaga'uudha. Kanaafuu utuu haasa'u yoo agartan kun raajummaa kuni mul'ata. Raajummaa. Mul'ata. Waan isin beekuu qabdan tokko jira. Raajummaa fi mul'ati baay'ee gargar hin deeman. Garaagarummaa arguuf dhaga'uu gidduu jirudha. Fakkeenyaaf utuun ani haasa'aa jiru yoo na agarte. Kanatti agartee sochii afaan kootiiti malee waan dhageessu. Kanatti agarte. Garuu dhageessee taanaan raajummaan dhaga'anii Dubbachuu. Mul'atu. Arganii dubbachuudha. Maal jedhama mul'atu Ingiliffaan? Vision. 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 Wayyeessaa soo macaafa yuunaakaa.
Riba. Warri biyya faranjii anuma isa biyya Itoophiyaa wayyaa. Riba lang. Ilaalame ribin amma in calaqqisi yookaan immoo maal jedhu waan itti balaqqeesse yookaan itti argame tokko calaqqeessisiisu akkasitti kaa kan afaan Ingiliffaa kun akkasitti kaa mul'ata jechuun isa kanaadha calaqqee wayiiti waan argan fakkeenyaaf mee waa tokko sitti agarsiisa akkasinii galuufi mul'atuma Yohaannis keessaa waa tokko sitti agarsiisa. Mul'ata 11:8 reeffi isaanis mandaricha guddicha isa gooftaan isaanii duraanitti fannifame keessaa karaa irratti argamuuf jira. Mandarri sunis ija hafuuraatiin yommuu ilaalamu Sodoom yookiis Gibxi jedhamee waamama. Kuni barumsa boritti fufnu keessaan fuudhe. Gaaffii mul'ata 11:8. Dhaggeeffadhaatii deebinaa kennaa. Reeffi isaanii mandaricha guddicha isa gooftaan isaanii duraan itti fannifame keessaa karaa irratti argamuuf jira. Mandarri sunis ija hafuuraatiin yommuu ilaalamu Sodoom yookiin Gibxi jedhamee waamama. Reeffi isaanii karaa irratti argamuuf jira. Jedhee ija maal miti yeroo ilaalamu? Ija hafuuraatiin yeroo ilaalamu immoo biyyattiin maal taate? Sodoomiif Gamoora. Okay. Amma gaalaalii ija hafuuraatiin yeroo ilaalu biyyi reeffitti baay'atu kun Gibxiidha. Mul'ataan yeroo ilaalu immoo reeffa karaarra guute arge. Kiliir kan ta'e isa kam? Mul'ataan gaafa ilaalu reeffa karaarra guute arge maal ijoollee biyyi kun eessa jedhee manastarii hafuuraa amma fudhate. Gibxi ta'uu ishee arge. Okay. Kana jaalaa isin hin cannaqu. Tootaalii tarii borii waan sammuu isin naannessu isinitti dhufa. Gaaffii tokko qaba. Waa'ee mul'atmaaf jiraajummaa kana irratti jechuudha. Ishee. Dhiifamaa jiini. Mul'ata jechuun yeroo baay'ee jechuudha. Doggorallee sirreeffata akkuma jiru ta'e mul'ata jechuun waan waggoota 2-3 waan gara fuulduraattidha akkasitti kan fakkeenyaaf kan na barsiise wangeelaawiin jechuudha. Raajummaan garuu waanuma amma itti mul'ate kan himudha. Akkasiidha kan itti baradhe jechuudha. Sana gidduutti erga raajummaan akkas ta'e raajummaan kan bara dhufu baratti aanuyyuu namoonni raajan jiru. Kanaafuu isan yeroo inni raaju sana keessatti mul'atatti jijjiiramoo akkamidha? Mul'ata jechuun waan dheeraa akkasumallee yeroo argan irratti illee akka raajummaa kana qofa miti sagaleedhaan illee osoo hin taane irra caalaa gara wantoota garaagaraa fakkeenyaaf hamma namoonni wantoota lalisaa yookiin wantoota gogaa kanatti jedhanii yeroo isaan mul'ata haasaantu jira. Akkasidha mul'anni malee waan amma kaamee amma dubbatamu miti mul'ata jechuun akkasidha jechuudha. Akkasitti kan wangeelaawiin na barsiise jechuudha. Raajummaan garuu waanuma amma dhufee itti dhufe yookiin waanuma amma arge dubbataa jedhe. Isa kana egaa barumsa dogoggoraa jechuun raajummaa jechuun ikkoo timbiite jechuudha. Profeesiidha. Mul'ata jechuun waan mul'ataa jechuudha. Waan mul'ataa. Mul'atuma jechuun waan mul'ataa jechuudha. Profees jechuun immoo raajummaa yookaan ta'uu danda'u yookaan hafuu danda'u jechuudha.
Raajummaan Isaayyaas waggaa 400 booddee xumurame. Amma gaa kamtu kanaaf Saara baay'ee barumsa dogoggoraa si barsiisanii kanaaf abbaan kana si barsiisee ati immoo deebisi barsiisi. Kamiin fudhadhu re'ani jechuudha. Ani akkuma amaneeni hin baradhe jechuudha. Akkuma amaneen. Ati kamiin fudhachuu barbaadde? Ani isa dhugaa isa liqimsuun barbaada. Maal ittiin godhare? Inni dhugaa isa kana akka. Tole. Inni dhugaa isa kana. Mul'ata jechuun mul'ataa jechuudha. Haa ta'u mul'ataadhuma mul'ata. Okay. Amma sira deebi'een jedha. Mul'ata jechuun arganii dubbachuudha. Raajummaa jechuun immoo dhaga'anii dubbachuudha. Malee waa waggaa 2-3 yookiis immoo raajummaanis ta'e wantoota gara fuulduraa jiru raajummaanis himamuu danda'a mul'ataan illee jechuudha. Kana akkasitti fudhadha. Mul'atti waan mul'ataadha. Waggaa 50 dhaayyuu kun akka ta'u natti mul'ate jechuu danda'a. Okay, raajummaan. Raajummaanii dhaga'anii dubbachuudha. Yerochumaa jechuudha. No. Anachi gidduudha wanti naaf hin galle jechuudha. Mul'anni waan waggoota dheeraa wajjin wal qabata. Raajummaan garuu waanuma yeroo sanaa yookiin ta'ima yeroo sanaa wajjin wal qabata waan jirudha. Sana nan adda baafachuu barbaadan. Okay, amma Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 2 irraa maal jedhaa? Ifni hin baay'adha. Saba dukkana keessa jiru ifni hin baay'adha. Kun mul'ata moo raajummaadha? Raajummaadha kun. Raajummaan namicha kanaa ganaa isa Yesuus Kiristoos dhufee dhalatudha. Ganaa isa Yesuus Kiristoos Maariyaam durbarraa dhufee dhalatudha. Okay. Amma kana macaafa qulqulluu qayyabachuu fi macaafa qulqulluu dubbisuu beekuun kanaaf si fayyada. Yeroo tokkotu qeesii tokkotu barumsa duuka buutummaa barsiisonnaa mucaan tokko gaaffii gaafate. Yesuus jedhe qeesii jedhe yeroo Addaamii waan cubbuu hojjetan Waaqayyoo eessa dhaqee? Qeesiin haaraniitu gurbaa koo jennaan bara sanas rakkistuu ishee akka keetii kana baay'eedha. Ulee cabsachuu dhaqee jedhaniin. Kanaaf amma rakkoo guddaan jiru nuti amma gabaa raajummaa keessa jirra malee gabaa macaafa qulqulluu keessa hin jirru. Laayinii keessa jirru keessaa baanee laayinii macaafa qulqulluu galuuf immoo isa san hundumaanu keessa arraaggafuu gaafata. Amma gidduu kana agartaniittu ani waaqa'edha. Ani waaqa. Makiinaa oofaa ani waaqa'edha. Yeroo tokko abbaa keenya luba bal'inaatu ijoolleen tokko akka jiranii ka'anii turan. Ani waaqaa jennaan qees bal'inaan bakka ijoollee koo eega waaqa taatanii nan gammadaa kottaa mana kottu ol galaa jedhanii. Manatti ol galchanii kaballaatti kennan. Achumaan ijoolleen iyyite maal taatan qees jennaan waaqa miti si dhukkubaa oolaniin. Amma rakkoon keenya guddaan isa kan amma ol darbe tokko arge mataadhaan gadi gombifamee miillaan samiitti ol kaafatee faarfata. Faarfataan isaan sarmootu gadhiisee jira mucaa kana isaati baay'ee natti dhaga'ame. Hammam hafuura qulqulluudha ala akka jirru macaafa qulqulluudha ala akka jirru tootaalii wantoonni nuti namarra jiru hundumtuu gaarii waan hin taaneef kanaaf maalummaa hafuura qulqulluu irratti dubbanne irraa tarii bor kutaa lammaffaa irratti itti deebina. Gaaffiin asuma irratti. Nagama. Nagama. Warra manaa koo wajjin gaaffii dhuunfaati dhiifama barumsa haala. Warra
warra manaa koo wajjin ni yaaddu jettanii turtanii. Isheedhaan ni yaaddu jettanii turtanii. Ani immoo sababa jiruutii fi nan deema waan ta'eef. Har'umaan carraa argadhe kanaaf dhiyaadhe seetan dhiyaadne irraa. Tureera gaaffii waggaa deebisaa jirta ka. Gaaffii waggaa deebisaa jirtan jedhe. Maal godhu gaanee jireenyaa fedhe iddoo biraa nan deddeema jiruudha. Silkii koo qabdu? Hin qabnu. Silkii amma kadhannaa sagantaan kun yeroo raawwatamu WhatsApp biraan naa bilbilaa. Karaa WhatsApp naa bilbilaa yeroo sagantaan kun raawwatamu jedhe. Tole. Silkiin isin dhufeera. Eshi gaaffii barumsa laallatu kan biraa? Gaaffii isuma eenyu kanatti paastar gaafachuu danda'a gaaffii tokko. Gaaffii kana keessaa hin bahin. Kana keessaa hin bahin. Isuma waa'ee raajummaa fi mul'ataa irratti. Fakkeenyaaf raajii jechuun waanuma dhagaan tokko dubbachuudha jenneerra. Mul'anni immoo waan argan dubbachuudha jenneerra. Akkamittiin raajiin kun waan arge yookiis waan dhagaye tokko eega dubbate dhagayee dubbate jennaan waan gara fuulduraatti waggaa 2 yookiin waggaa 3 booddee ta'u yoo har'a dubbate eessa waaqarraa dhagayee dubbate jennamoo akkamittiin fudhachuu dandeenya xiqqoo ishee naan galle. Raajummaa dhumti eewuraa dhaga'ama. Raajummaa dhugaan afur qulqulluudhaan sila waa dubbadheen ture. Raajummaan afur qulqulluudhaatu hin ta'in afur qulqulluudhaan raajamaa hin dhabitire. Afur qulqulluun immoo eenyu? Afur qulqulluun isa Waaqayyo abbaa biraa namaaf kennamu. Afur qulqulluun kun humtu eenyu? Innumtuu Waaqayyo. Innumti waaqa. Kanaafuu atumtuu deebiste kaa kunoo saayiko. Jechuun fakkeenya waan dhagaan tokko dubbachuu gaafa jennu waanuma yeroo sana dhaga'ame osoo hin taane waan gara fuulduraattis ta'u jechuudha akkuma walii galatti. Waan waggaa miliyoonarraa ta'u dhaga'uu dandeessa. Isuma kana adda hojjetu galatooma naaf deebi'eera. Fakkeenyaaf inni illee jecha amantii dubbatee akkas barumsa kee cimsuuf garuu borjiyyoowwan karaa Samaariyaa irratti daakuun ba'eessi kiiloon rakasa gurguramaa jedhamti borjiyyoowwan. Amma inni kun hin dhagayemuun argeetti hiitta. Hin dhagaye malee hin argechuutti jaallamutti mul'anne. Kana argin jenne. Kanaaf raajummaan kan waggaa miliyoonarraa ta'uu danda'a. Isaayyaas waa'ee Yesuus irraa akkatti Yesuus fannifamu. Isaayyaas boqonnaa 53 irratti akkatti fannisan akkatti reeban hin argine Isaayyaas. Yesuus garuu kakuu moofamu kakuu haaraa keessatti fannifama. Kakuu haaraa. Kanaafuu galatoomaa egaa asuma irratti xumurra.